Ergaa baga guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo geessanii sagantaa bilisummaa Oromoorraa hunda dura uummanni Oromoo bal'aan keessaaf alaa addatti uummanni keenya Oromiyaa keessa bobbaa diinaa jalatti Oromummaa keessaniin yakkamuun wareegama ulfaataa baasaa jirtan keessaayyuu miseensonni ABO ejjannoo keessaniin roorrifamtanii guyyaa saafaa addabaabayitti ajjeefamtan kanneen jumlaan mana hidhaatti hiraarfamaa jiraattan deeggartoonni ABO fi mararfattoonni qabsoo bilisummaa Oromoo cufti keessanuu baga baatii eebila baatii ulfaataa fi kabajamaa wareegamni ulfaataan itti bahe eebila 15 guyyaa yaadannoo gootota wareegamtoota Oromoo ganna 39ffaa bara kanaa 2024tiin isin ga'ee walumaan geenye. Guyyaan eebilli 15 yaadannoo gootota wareegamtoota Oromooti. Yaadannoon eebila 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo yookaan irbuun shinnigaa yaadatamuu kan eegale guyyaa gaafa hooggantoonni fi qondaaltonni ABO olaanoon dirqama qabsoof osoo deemanii eebila 15 bara 1980 shiftaa Somaaleen addaan hin baanu jedhanii ajjeefamuun boolla tokkotti awwaalaman sababeeffachuun ABO'n labsee bara 1985 irraa kaasee kabajamuuf yaadatamuu eegale. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n yaadannoo guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo eebila 15 jedhee akka kabajamuuf aalabsiyyuu malee guyyaan kun yeroo kabajamutti hundeeffama ABO duraas kanneen mirga abbaa biyyummaa Oromoo kabachiisuuf wareegaman eenyummaa Oromummaa isaanii tikfachuuf kanneen kufan jaallan hooggantoota fi qondaaltota ABO shinnigaatti kufanii siidaa tokkummaa dhiigaa fi lafee isaaniin ijaaran jaallan hooggantoota fi qondaaltota ABO olaanoo hayyu duree har'aa Jaal Daawud Ibsaa ayyaanaa keessaa baraarame 1981 lixa Oromiyaa Giraay Soonkaatti summiidhaan ajjeefaman gootota qeerroo bilisummaa Oromoo fincila diddaa garbummaa fi fincila xumura garbummaa irratti kufan artistoota Oromoo kanneen akka Eebbisaa Addunyaa, Daadhii Galaan, Hacaaluu Hundeessaa, Sooraa Abdataa, Abbootii Gadaa Karrayyuu fi jumlaan ajjeefaman maatii Oromoo guutummaan goleelee Oromiyaa keessatti qeesaanii irratti jumlaan ajjeefaman jaallan keenya yeroo dhiyoo kanatti nurraa ajjeefaman hoogganaa dhaaba miseensaa gumii saba ABO Jaal Mo'iboon Baqqalaa fi qondaala siyaasaa olaanaa Jaal Battee Urgeessaa dabalatee ilmaan Oromoo kana boodas bilisummaa sabaaf walabummaa biyyaaf birmaduudhaaf mirga abbaa biyyummaaf dimokiraasiif walqixxummaa sabaaf sablammootaaf wareegama barbaachisu baasuuf of qopheessan cufa ilaalcha keessa galchuudhaan sirni yaadannoo eebila 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo yeroo duraaf 1985 miseensota ABO'n kabajamuu eegale. Har'a tana guyyaa addunyaatti uummata Oromoo bal'aa fi mararfoota qabsoo bilisummaa Oromoon kabajamee oolaa jira. Yeroo guyyaan kun kabajamutti akeekaa fi kaayyoo uummata Oromoo galiin gahuuf jaallan baddaaf gammoojjii Oromiyaa dabalatee mana isaaniitti eenyummaa Oromummaa isaaniin yakkamuun wareegaman yaadachaa irbuu haaromfachaa qabsicha galiin gahuuf wareegama barbaachisu baasuuf of qopheessuuni. Kanaaf qabsaa'otni Oromoo fi waliigalatti uummanni Oromoo bal'aan addunyaarra jiru jalbultii isaarraa kaasee bakka jirutti haalaa fi akkaataa isaaf danda'ameen eebila 15 guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo yeroo yaadatutti rakkoo Oromoon keessa turee fi keessa jiru addunyaaf ibsuun egereefis hiree Oromoo fi Oromiyaa irratti mari'achuun taha. Hiree kanaan sagaleen bilisummaa Oromoo yookaan SABO'n irra deebiin eebila 15 guyyaa yaadannoo gootota wareegamtoota Oromoo ganna 39ffaa bara kanaa 2024 ittiin singa'ee walumaan geenye jechaa yeroo guyyaa kana yaadannutti yakka namoota ulfaataa fi hammaataa daangaa darbuun Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo irratti murnaa biltsiginnaa raawwatamaa jiru addatti ajjechaa sukkanneessaa fi garjabeenya qondaalaa siyaasaa ABO Jaal Battee Urgeessaa irratti raawwatame uummanni Oromoo bal'aan sagalee ta'uufiin addunyaa dhageessisuu qaba. Maayii irratti adda bilisummaa Oromoo ABO'n wabii jireenyaa dhaabee miseensota isaa jumlaan mana hidhaatti guuranii hiraarsaa jiraniif kanneen ABO ta'uu isaaniitiif yakkanii addabaabayitti guyyaa saafaa ajjeesan akka Jaal Battee Urgeessaaf dhaabbileen mirga namummaa hawaasni idil addunyaa Human Rights Watch, Amnesty International, Commission mirga namoota Itoophiyaa, mootummoonni gamtooman yookaan UN, gamtaan Awurooppaa, gamtaa Afrikaa, jaarmiyaaleen siyaasa biyya kanaa haqa badee barbaaduufiin sagalee tahaan dhaamsa keenya. Injifannoon uummata Oromoof sagalee bilisummaa Oromoo eebila 14 2024 Finfinnee.